Hey everyone, welcome back my channel. Kun Teeraa Digital Skill. Channelii kana keessatti barnootawwan hubannoo digital skill ta'anii waliin ilaalla. Fakkeenyaaf kan akka video editing, graphics designing, akkasumas illee hojiiwwan online adda addaa fi barnoota AI fi teknooloojii adda addaa waliin ilaallaa jechuudha. So namooti barnoota akkasii barbaadanii subscribe gochuudhaan waliin turan isin jedha. Har'a barnoota tokko isinii qabadhee dhufe yeroo darbee paartiiwwan Pixel App isiniif qabadhee isin barsiisee tureera. Baay'een keessan akka hordoftan abdiin qaba. So amma immoo aappii sana fayyadamuudhaan loogoo kan kilaba Arsenal waliin hojjenna. Aga xumuraatiin hordofaa step by step dha waan ta'eef xiqqoo viidiyoon isaanii irrata suuta jedhaati hordofaan isin jedha. Kanaafiyyuu gara viidiyoo sanatti dabaratu itti darbiin dura garuu namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtanii viidiyoo kana like gochuudhaan eegala. Akkasumas illee comment jalatti yaada keessan barreessaa, waan tokko barreessaa, waan barbaadanii waa yaada keessan keessa jiru jechuudha. Akka algoritmii YouTube push godhee naa baasuuf jechuudha. So kana fakkaata aga xumuraatiin wajjin turaan isin jedha. Turtii gaarii. Teeraa Digital Skill subscribe. Okay, jalqaba aappii kana keessa isinii seenna Pixel App jedhama. So kanaan booddee mallattoo ida'u gara olii jirtu kana bakka kana al takkaan ni tuqna. Kana booddee shape kan jiru kana keessa ni seenna jechuudha. Kana booddee maal goona? Geengoo goonee opacity isaa gadi buusna. Stroke kan jedhu kana immoo as bunnee 28 waan akkasii irra goona. So kanaan booddee guddisna. Erga guddisnee booda barbaannetti guddisna kanaan biraatii goona. So kanaan booddee akka inni nuuf ta'u tajjeestii godhanna jechuudha. Shape sana uumuuf waan ta'eef. So goone booda mallattoo gara olii kana tuquudhaani mallattoo kana koppii ni goona. Koppii erga goone booddee boca akkasii akka inni qabaatu goona jechuudha. Amma boca wayii uumaa irra waan ta'eef. So qixxeeffannee as goona. Kanaan booddee ammasii koppii ni goona jechuudha. Koppii ni goona. Koppii goonee akka inni loogoo kana Arsenal fakkaatutti fakkeessina. Yoo isinii kun isinii ta'uu dide loogoo Arsenal jala keessanii irratti shaakaluu dandeessu. Ayyaadumaan hin godhe. So amma akka ittiin sirreessinaa jechuudha. Erga sirreessinee booda raayitii ni goona. Kanaan booda maal goona? Walitti hidhaa jechuudha. Walitti dhufu fakkaataatti walitti hidhanii isin barsiiseen ture waan ta'eef viidiyoon liinkii isaa description jala isinii kaasu irraa ilaaluu dandeessu. Kanaaf kana raafilima isinitti agarsiisaa jechuudha. So kanaan booda erga haala kanaan qabaatee booddee xiqqeessuudhaan gara sentariitti butanna. Kanaan booddee gara sentariitti ni bunna jechuudha. Gara sentariitti erga bunnee booddee gara gadii kana sentariitti erga bunnee booddee gara gadii kana maal goona? Maaskii kan jettu sana ni tuqna jechuudha. So kanaan booddee kun baay'ee xiqqoo isin rakkisuu danda'a. Viidiyoo isaa isinii qabadheen dhufaa. Viidiyoon kana dura jedhee isiniif seera. So kanaan booddee maal goona kana xiqqoo stroke isaa guddisna. Kanaan booddee haala kanaanii sirreessinaa jechuudha. Bifa kana Arsenal loogoo Arsenal fakkaatu sana qofaarra naannisine haala kanaan dhuma irratti mallattoo ishee kana tuquudhaani akka inni wal qabatu goona. So kanaan booddee haala kanaanii ni sirreessinaa jechuudha. Xiqqoo kun isin rakkisuu danda'a. Viidiyoo isaas ni qabadheen dhufa. Kanaaf garuu isin callisaa mashaakala. Kanaan duras immoo barsiiseen ture waan ta'eef viidiyochis ilaala. So amma kanan sirreessinaa jechuudha. Loogoo Arsenaaliin kaasaa jira waan ta'eef akka inni loogicha fakkaatutti karvii goone akkasittiin ni hojjennaa jechuudha. Ajjistii goggoona. Ajjistii goona. So haala kanaan gaafa fakkaatu maal goona gargarii kana dhufuudhaani stroke kan jedhu kan 0 goona. So opacity kan jedhu kan ammoo dhumarra goona. So kanaan booddee maal ta'e adii ta'e jechuudha. Raayitii goona. Raayitii erga goone booddee gara gadiitti dabarsina, jalatti dabarsinaa jechuudha. Gara jalaatti dabarsina. So kanaan booddee walitti hina. Akkatti walitti hidhan kanaan dura isin barsiiseen ture. So erga walitti hineen booda gara gadii kanaa bakka itti kan ni tuqna. So kanaan booddee kan raayitii ni goona. Mallattoo ishee kanatti bu'uudhaani mallattoo qalaa fakkaatu kana gara gurraachaatti ni geessina jechuudha. So gaafa inni kalarii gurraacha qabaatu raayitii goonee toleraansii isaa kana 100 goona raayitii goona. So kanaan booddee kalariin keenya adii ta'ee jira jechuudha.
Kanaafiyyuu immoo mallattootti gara olinaatti bu'uudhaanii walitti hinaa jechuudha barreeffama tokko wajjin walitti hinaa. So kanaan booddee haala kanaanii gara gadii kana tuquudhaan seentarii irra oolchannaa. Seentarii irra ni oolchina. Kanas isin barsiiseera waan ta'eef seentarii irra erga oolchinee booddee al takkaaf tuquudhaan koppii ni goonaa jechuudha. Mallattoo kana al takkaan ni tuqnaa. Koppii goonaa. Gara gadii kana kalarii isaa jijjiirra. So kalarii isaa kana maal goonaa? Diimaa goonee seentariitti bunna. Seentarii walii ooluu qabaa jechuudha. Maaliif lama goona tokkoon kaa'annaa jechuudha. Lammas koppii goone tokko kennee tokko immoo seentarii isa kan ol goone. So kanaan booddee kalarii isaa kana gurraachaan godha. Isin gurraacha godhee booddee gurraachaan godhu seentarii irra oolchu jechuudha. Seentarii ifama. Seentariin godha. So kanaan booddee walittanidha jechuudha. Walittanidha. Inni tokko gara olii suni isan keeyadheedha. So kanaan booddee gaafa walitti hidhu wal faana socho'u amma walitti hidhamee jira waan ta'eef jechuudha. Mallattootti gadii kanatti bu'uudhaanii ammas akkuma sirriitti agarsiise gurraacha sana keessaa nan balleessaa jechuudha. So argan keessaa balleesseen booda amma maal ta'eera adiin qofti hafee jira jechuudha. So ergiin kana godhee seentarii erga ganoo ishee booddee mallattoo sila dhoose sana nan fidadhaa jechuudha. Fidadhee maalan godhaa? Kalarii isaa kana isa gadii kana maalan godhaa? Kalarii kan loogoo Arsenaal akka inni fakkaatu kanan godhaa. Baakgiraawundi isaa immoo adiin godha akka inni sirriitti mul'atutti. Baakgiraawundi isaa adiin godhaa. So kana booda haala kanaanii walan dabarsa. Gara gadii kana seentariitti godha. Maaliif seentarii akka inni oolutti jechuudha. So jiistiin godha haala kanaanii. Amma sheeppii fakkaateera. Sheeppii Arsenaaliin fakkaateera jechuudha. Loogoo Arsenaal fakkaateera. Kalarii isaa kana maalan godha? Kalariin kana Arsenaalii jalatti kana fakkaata waan ta'eef kanan godha. Koppii gochuudhaan amma mura kana maalan godha? Adiin godha jechuudha. Maaliif gara jalaattiin dabarsa sana gadii sana ol hin dabarsa. So kanaan booddee lookiin godhaa jechuudha. Kan hin sochoone. Kan ammoo adjustii godheeni akka kana loogoo Arsenaal fakkaatutti jechuudha. Haala kanaan nan hojjedha. Asii xiyyoo sirriitti wal qabsiisa. Zoomii gochuun danda'a gara keessaatti. So kanaan booddee seentarii irra oolchaa jechuudha. Gara seentarii irra akka inni ooluun godha. Amma ta'ee jira. Kana fakkaata. So ammas maalan godha? Loogii godheen koppiin godha. Koppiin godha. So kanaan booddee koppii godheen akka inni akka wanda'utti gadi harkisa. Gadi harkiseen akka inni fakkaachuu danda'a. Kalarii isaa kana immoo diimaan godha. Maaliif gidduutti diimaadha waan ta'eef. So haala kanaan hin fidaa jechuudha. Fideeni waliin dabarsa kana. Haala kanaan hin godha. Waliin harkisaa. Kalarii isaa kana immoo ingiriidentii kana godheen kana Arsenaal fakkaatutti gamtokkeedhaanii diimaa nan godha. Irratti viidiyoo isinii qabadeen dhufa yeroo biraa jechuudha. So sagalanaa immoo diimaa sirriin godha. Kanaan booddee walittan fidaa jechuudha.
xiqqoo gurraachee diimaa yaa haala kanaan kana fakkaatee jira. So kanaan booda hunda isaa walitti ni dha'a jechuudha. Walitti hidheen akka tokko ta'an godha. Waaw tokko ta'anii jiru. So kanaan booda maalin jedhaa Arsenaal jedheen barreessaa jechuudha. Bakka tekstii xuquuraanii Arsenaal jedheen barreessaa. So jala kana deemuudhaani gara jalaa kana stroke kan jedhu kalarii isaa kana kalarii kan Arsenaal kan fakkaatuun godha adiin godha. Stroke isaa kana dibuun kalarii kanan godha jechuudha. So kalarii kan ergan godhee booda xiqqoon handaa bolarraan bal'isa. Yaa kana fakkaatee jira jechuudha. So erga akkas godhadhee booda maalan godha loogiin godha. Hunda isaayyuu nan dhossaa jechuudha. Maaliif ammas waan hafe jira waan ta'eef jira garuu nan dhossee amma kanaan booda sheeppii keessa deebi'uudhaan serkilii nan uummadha. Serkilii akka tuumanis kanaan dura isin barsiiseera. So kanaan booddee serkilii kan erga uumee booddee yaa xiqqoon buta gadi yaa haala kanaanii raayitii nan godhe. So kanaan booddee maal tafa ammas bakka iddootti bu'een sheeppii kan jedhu nan filadha. Kanaa booda sheeppii sana maalan godha moggaa serkiliitti irra kaa'uudhaanii furdina ammoo tiikinasii ammoo serkilii sana akka inni qabaatutti ajjeestii nan godhadha. Kanaan booddee maalan godha seenterii nan oolchadha jechuudha. Seenterii nan oolfadha. Seenterii nan oolcha. Yaa kanaan booda seenterii oolchiraa takkaa tuquudhaaf qophii nan godha. Sararatti jechuudha. So kanaan booda gara gadii kanaa rootet kan jedhu nan barbaada. Rootet yaa rootet godhee maalirraan godha 180 baraan keedhaa jechuudha. So kanaan booda seenterii mallattoo seenterii kana seentariitti bubbuta. Kanaa booda maalan godha ammas qophii nan godha. Qophii ergan godhee booddee shaffata nan naannessa. Yaa dhaqee kanaan booda seentariin oolchichas asii meeqarra oolchaa yaa haala kanaan hojjedha. So ammas qophii nan godha. Qophii ergan godhee booddee seentarii nan oolcha. Jala kanaa rootet kan jedhu barbaadeen 45 irra nan kaa'a jechuudha. 45 irra nan kaa'a yaa kanaan booddee raayit nan godha. Seentarii nan oolcha. Kanaan booddee mallattoo gara olii tuquudhaanii hunda isaa iddoo tokkotti walitti fideen tokko godhaa jechuudha. So ergan tokko godhee booddee seensa dhiqicufee nan babbanaa jechuudha. Yaa kana booda seentarii loogoo keenyaan geessaa kalarii isaa kana kanan fakkeessaa strook kan jedhu barbaadeen strook isaa sana adiin godhaa jechuudha. Adii yoo adiin godha. Erga adii godhee booddee gara gadii kan dhufuudhaanii maaskii godheen sheeppii nan kaafadhaa jechuudha. Koonsila isinitti hime waa'ee sheeppii isiniin hojjedha waa'ee maaskii kana isiniin jedheera. So kalarii isaa barbaadadheen kalarii tokkoon godha. Keenyaaf kanumaan godha. So kanaan booda xiqqoo tiiknesii isaa strookii nan dabala. Wantoota ishee kanarra keedha jechuudha. So haala kanaanii qabuudhaanii yaa amma maaliif fakkii gaanii sanaan kaasaa jira jechuudha. Kana booda yaa tuquudhaanii sheeppichaan kaasa jechuudha. Sheeppicha ajjiistiin godha waan ta'eef tuqaama tuqqan kakkaadhaa jechuudha. Haala kanaanii maaliif nan babbareecha waan ta'eef so gara gadii kana mallattootti ishee kana tuquudhaanii yaa amma haala kana sirreessaa jechuudha. Yaa kittiini
yaa maka sirreessee jira amma sirreetee jira amma gaanii fakkaatee jira yookaan qawwee fakkaatee jira jechuudha. So xiqqoo kana asin buta yaa sirreetii akka inni oolutti jechuudha. Xiqqoo sin rakkisuu danda'a kuni namoota xiqqoo ogummaa isaa qabaniif yoo ta'e malee. So nasi sirreessaa sirreetii akka dhaabatutti jechuudha. Yoo isinii galuu dide baay'ee ittiin qoraminaa viidiyoo isaatti isteeppiidhaan isiniin hojjedha waan ta'eef jechuudha. Akkaataa itti fayyadamuu hunda isaayyuu jechuudha. Paartiiwwan achi keessa jiranii isin yaada keessan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa garuu waan gaafachuu barbaaddanii. So kanaan booddee amma xumureen jira jechuudha. Kanaan booddee waan godha gara gadii kanaa gada xaa'uudhaan istiroo kan jiru sana 0 godha. Opacity sana dhumarran godhe jechuudha. Kalarii sana immoo maalan godha? Kalarii kanan fakkeessaa jechuudha. Kanaan booddee raayitii nan godha. Raayitii nan godha. So erga raayitii godhee booda istiroo kan jedhu filadheen gara jalaan oolchee jechuudha. Gara jala kan oolchee gara gadiyaan istirooki kan jedhu filadheeni istirooki isaa adii godhin xiqqoo nan dabala. Maaliif gaaniin keenya sun xiyyoon isaa adiidha waan ta'eef jechuudha. So amma kana fakkaatee jira. Kana booda maalan godha? Yaa istirooki isaa sana erga dabalee booddee kanaan booda amma maaltu naafe mallattoo gara olii sana tokkodhaanii walitti nanidha jechuudha. Walitti nanidha. So yaa kana fakkaatee jira. Egaa wanta fe'n jiru jechuudha amma. So haala bareedaatiin hojjenneera. Kanaan booda seefii ni goona. Seefii gaafa goonu PNG goone altiraarra goone seefii goonaa jechuudha. Waaw baay'ee bareeda. Kana fakkaatee jira loogoon keenya. Akkasitti baay'eetti gammadan abdii guddaan qaba. Maarree namoota isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Barnoota kana fakkaatu barnoota babbareedaa argachuudhaaf immoo chaanaalii kana subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Koomentii barreessaa hiriyoota keessanii sheer godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Namoota karaa teelegiraamii nu hordofuu barbaadan immoo karaa teelegiraamii nu hordofuu dandeessu. Liinkii isaa description boxii jala jira. Liinkiin aarpii kanaa description boxii jala jira. So hanga dhumaatti waan na daawwattaniif galatoomaa fayyaa ta'a.